Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isin hin jenne daansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaruma sagantaa kanaatti nu hojii turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduu gara kaabatti arganneen kaabni Itoophiyaa muddamsuu hamaa keessa galee jira. Hunduu walitti qophaa'aa jira. Meeshaa walitti guuratee jira. Humna guddaa daangarratti kuusuudhaan adda waraanaa garaagaraa irra dhaabbatuudhaan wal ilaalaa jira. Ajaja qofatu waan hafe fakkaata. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa hunda keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduutti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatuun injifannoo argatu beeksisee jira. Mootummaan sakattaa waraana bilisummaa Oromoo gaggeessaa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra isin biraan kenna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duubana akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa arganneen qophiin lola kaabaa marsaa biroo eegaluuf taasifamaa jiru waan xumurame fakkaata. Kallattii hundaan humni waraanaa hundi walitti guurame ilaalaa wal daawwataa jira. Meeshaalee gurguddaa walitti guuratanii gamaa gamana dhaabbatuun wal agarsiisaa jiru. Sa'aatiinis sa'aatii 11ffaa irra geette fakkaatti wanti hafu ajaja qofa jedhamee jira. Gama biraatiin muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay fi ajaja cimaa dabarse jedhamee jira. Ajajni inni dabarses loltoonni Tigraay raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waraana Eertiraa daangaa Itoophiyaa cabsee seene haleeluuf deemu irratti loltoonni Tigraay dhukaasa akka hin banne kan jedhudha. Raayyaa ittisa biyyaa diinota daangaa Itoophiyaa cabsanii seenan baasuuf deemu hidhattoonni Tigraay yoo haleellaa kan irratti raawwatan taate diinota daangaa Itoophiyaa cabsanii seenan kanaan adda hin laallu jedheeni jira. Pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay ajaja kana fudhatee hidhattoota naannoo Tigraay fi yoo ka dabarsu taate hidhattoonni naannoo Tigraay irraa fudhatu moo irraa hin fudhatu ka jedhu gaaffiidha. Kun akkuma jirutti ta'ee mootummaan haala viidiyoo irratti argitan kanaan humna guddaa gara kaabatti fe'ee jira. Humni guddaan gara kaabatti fe'ames qophii isaa xumuruun kan himamaa jiru yoo ta'u Eertiraa fi TPLFs qindaa'uudhaan qophiin taasisaa jiran salphaa miti jedhamee jira. TPLF loltoota Eertiraatii fi hidhattoonni naannoo Amaaraa qindoomuun adda waraanaa 7 irratti hiriiruudhaan waraana mootummaa PP eegaa jiru jedhamee jira. Kallattii yookaan addi waraanaa kunis karaa lixa Tigraayin Humaratti kalaa'uudhaan akkasumas kallattii Takazeetiin kallattii Walqaayititti siqanii jiraachuu fi akkasumas kallattii adda giraatiin bakkoota garaagaraatti akkasumas kallattii naannoo Affaar haaluma wal fakkaatuun adda garaagaraa irratti hiriiruudhaan qophii isaanii xumuranii waraana mootummaa Itoophiyaa eegaa jiru jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee waraana mootummaa Itoophiyaa gara kaabatti deemaa jiru irratti naannoo Amaaraa keessa yeroo dabru hidhattoonni naannoo Amaaraa haleellaa irratti raawwatuun imala isaanii gufachiisaa jiraachuun himamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee lolli naannoo Amaaraatti loltoota mootummaatii fi hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti deemaa jiru cimeetti fufe jedhamee jira. Lola har'a gaggeeffameen magaalota gurguddoo naannoo Amaaraa magaalaa Gondarii fi magaalaa Baahirdaar gidduu daandii guddicha wal qunnamsiisu hidhattoonni naannoo Amaaraa to'attee jedhamee jira. Walumaa galatti kaabni biyyattii muddamsuu hamaa keessa galee jira. Giddu gallisa akkasuma muddama irratti muddama eda'uuf lolli kaabaa marsaan biroo jalqabuuf kan qofti kan hafu ta'uu hedduun dubbataa jiru. Mootummaa fi ajajoonni waraana mootummaa Itoophiyaallee ibsaa jiru. Oduu godinaalee Oromiyaa garaagaraa irraa arganne akka itti aanu kanatti qabannee jirra. Dura 2026 loltoonni biltsiginnaa lola karaa kallattii kaabaatti fe'uuf yeroo ka'anitti jala baqachuudhaan godina Arsii ba'aa aanaa marti moonaa waraana bilisummaa Oromoo iyyaafachuun wabootti harka kennatanii jiru. Miseensonni waraana biltsiginnaa kun yeroo dirqamaaf gara kallattii kaabaatti imaltan jedhamuun aanicharraa loltoota hedduu isaan biraa konkolaataan fe'anitti jala miliqanii lubbuu isaanii baafachuudhaan gara waraana bilisummaa Oromootti kan dhufan yoo ta'u jalqaba irrattis fedhaa fi jaalala isaanii malee gara dirree kanaa loltootaan qabamanii geeffamuun leenjii isaanii ergii goolabanii eelee angaarraatti dirqamaan bobbaafamaa akka turan ibsanii jiru. Akka miseensonni kun jedhanitti loltoota biltsiginnaa kana jidduu waliigalteen tokkos akka hin jirree fi mirga silaa namni nama ta'uuf uumamaan qabu isaan irraa mulqamuudhaan ajajoonni isaanii cunqursaa hedduu isaan irraan ga'aa akka turan himuun sababa sanarraa kan ka'e loltoonni hedduun baduu fi mirga isaanii falmatanii ajjeefamuu irraa hagayidhaatti raarfamaa akka jiran
jiran dubbatanii jiru. Addattammoo wanti isaan kaasan yeroo garaagaraatti dirqamsiisanii ilmaanuma Oromoo badii tokko hin qabne shakkanii ajjeesaa jecha jedhu qofaan nu ajjeesisuu fi nu reebsisuu kan jedhan loltoonni kunneen hawaasa keenya fedhii malee itti dhufne fedhii malee dararaa kan turre ofii keenyaa du'uu dadhabne asumaanuu dhiifama uummata Oromoof gaafanna jedhan. Loltoonni kun yeroo mooricha sana keessa turanitti sarbamuu mirga namoomaa danuun isaan irratti gahaa akka ture bal'inaan ifoomsuun loltoonni sabaan Oromoo ta'anii impaayera kana utubuuf jecha lubbuu isaanii dhabaa jiran yeroodhaan impaayericha keessaa gara jireenya dhuunfaa isaaniittis ta'e waraana bilisummaa Oromootti akka dabalaman dhaamanii jiru. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Tolee ganda Gonnan Bubbisaatti gurraandhala 14 2026 waraanni bilchinnaa gochoota badii amala isaanii ittuma fufuun haadhaa fi ilma badii tokko malee hidhaatti darbachuu jiraattonni gandichaa himaniiru. Namoonni haadhaa fi ilma ta'anii hidhaa keessatti dararaa argaa jiran kunneen maqaan isaanii Mamusha Zabiroo fi Aadde Kibbuu Galan Waaqoo kanneen jedhaman yoo ta'u achuma gandicha keessatti haadha maqaan ishee Taaddalachi jedhamtu daa'ima dugdatti baattee dinnicha ooyiruu keessaa ijoollee isheetiif qottee osoo baasaa jirtu dinnicha isheen ooyiruu ishee keessaa qottee maatii fi gabaaf qopheessaa turte guutummaatti fudhatanii deemuun ibsameera. Kana malees namoota maqaan isaanii Habtaamuu Taaddasaa, Gaaddisaa Boonsaa fi Malaakuu Mamushuu jedhaman jala immoo uffata mana keessaa haaraa ta'e gurgurachuuf fudhatanii deemu jiraattonni gandichaa dabaluun himaniiru. Akka jiraattonni gandichaa jedhanitti gochiiwwan waraana Koloneel Abiy Ahmed kan duraanii caalaa nurratti hammaatee jira. Uummanni naannichaa maatii isaanii waliin sochii waraana bilchiginaa yoo dhaga'an hanga sadarkaa boolla keessa dhokfachuutti ga'anii akka jiran itti dabaluun ifoomsaniiru. Godina Iluu Abbooraa aanaa Daarii keessatti ergamtoonni Abbaa Dhabii dargaggoota hedduu maallaqaan gowwoomsuun leenjisaa jiraachuu maddeen himan. Lukkeeleen bilchiginaa filannoo sobaa ofumaan of dorgomanii ho'atan gaggeessuuf isumaafuu faayidaan dargaggoota aanichaa ganda tokko irraa namoota 10 maallaqaan gowwoomsuun maqaa bankii irraa qarshii hanga feetan isiniif liqeessina bilchiginaa filadhaa jedhuun akka waan jaarmiyaaleen siyaasaa isaaniin dorgoman jiraniitti sossobaa jiraachuun barameera. Leenjiin maqaa filannoo sobaan dargaggoota kanneeniif kennamu kun magaalaa Mattuutti torban 6 leenjisuuf karoorfamuu fi hanga gabaasni kun qindaa'etti guyyoota walitti aanan 5 leenjirra kan jiran ta'uu gabaasni addeesseera. Mootummoonni dhufaa empaayeratti koloneeffataa turan afaaniin qofa dimokiraasii dhaadessuun filannoo akka qabeessa gongumaa gaggeessanii kan hin beeknee fi paartilee morkattootaa ofirraa dhiibuun filannoo qofa maqaa dhoofsisuuf baroota irraa maqaa filannoo sobaan uummata empaayeratti burjaajessaa kan turan ammallee bifa haarawaan sirna bulchiinsa empaayeratti tursiifachuuf bilchiginaa jalattis maallaqaan hawaasa Oromoo gowwoomsaa jiru. Oduu walmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti haala jedhamuu danda'amuun gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Mootummaan humna guddaa bobbaasee ooppireeshinii sakattaa waraana bilisummaa Oromoo gaggeessaa kan jiru ta'uu fi waraana mootummaan maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin bobbaase waraanni bilisummaa Oromoo hadhee itti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufuu fi akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo mooraa waraana mootummaa bakkoota garaagaraatti jiran irratti dhaqee haleellaa irratti raawwatuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuu fi haleellaa raawwataa jiruun humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisaa akka jiru gabaasee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Shawaa Salaaleen aanaa warra Jaarsootti humna addaa mootummaan ijaaree qindeessee bobbaase garee ajjeechaa fi saamicha kan miseensota hedduu of keessaa qabu kan mootummaan deeggaramanii ajjeechaa fi saamicha raawwatan jedheen waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa irratti raawwatuun guutumaan guututti dhabamsiise jedhee jira. Gareen kun dhoosaadhaan ijaaramuudhaan badii gurguddoo kan gara jabummaan guutaman qajeelfama mootummaa irraa fudhatuudhaan raawwataa turan jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Gareen kun caasaa nageenya aanichaatiin kan ijaaramanii fi ajjeechaa fi gocha suukaneessaa maqaa garaagaraa namoota irratti maxxansu namoota hedduu lubbuu galaafatan jechuudhaan ibsee jira. Lubbuu namoota hedduu galaafatuun gocha balaafamoo hedduu raawwatuun badhaasota hedduu warra fudhate jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Ammallee humnoonni biraa kan gantootaa fi namoota gara jabeessa irraa ijaaraman kan miseensa nama 40 of keessaa qabu hojii kanaaf qophaa'anii akka jiran waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Guutuun olmaa har'aa kunooti. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii waraanaa garaagaraatti diina du'aaf adabuu tise. Abdii fi gaachana sabaa waboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa dheengaddaa guraandhala 13 2026 halkan toora sa'a 5 walakkaatti loltoota bilisinnaa
adda baatu bal'aan jedhamu isa qubate jirtu ta'an haleessa irraa ajjeesuun lama madeessee mooricha keessaa ari'ee jira. Ittuma fuullee fiigaachaan Oromoo akkasumas abdiin bilisummaa Oromoo waboon zoonii Arsadee kaleessa guraandhala 15 waaree booda godina Baashaggar aanaa dugdaa ganda maatii jirmee keessatti hidhattoota maafiyaa PP mana uummata nagaa ibiddaan guggubaa turte irratti hattee hidhuun tarkaanfii fudhateen ajajaa humna diinaa dabalatee hedduu du'aaf madoon adabuun qawwee AK2 hidhannoo waliin akkasumas raadiyoo quunnamtii waraanaa PRC tokko irraa boojuun bakkichaa ari'ee jira. Tuma dabaluun godina Arsii aanaa dugdaa ganda bookaa jedhamutti ganamaan eegaluun lola waloo waboon zoonii Arsadee fi kibbabaa hidhattoota murna maafiyaa PP qabeenya uummataa saamaa fi mana uummata nagaa gugguban irratti wal ta'uun tarkaanfii fudhataniin diina du'aaf madoon adabuun kaan ammoo jiraatti harkaan qabee injifannoo boonsaa diina irratti galmeessee jira. Lola jajjabeewwan waboo kanaanis hidhattoota diinaa irraa 15 ol majjeesuun 20 ammoo madoo jabaa fi salphaan adabee qawwee AK20 ol hidhannoo waliin irraa hiikuun kaabinee aanichaa tokkoo fi hidhattoota sirna gabroonfataa maafiyaa PP ammoo fayyaatti harkaan qabee jira. Lola waboo kanaan humni diinaa kallattii sadin bobbaatee bittinnaa'uun kan hafte ammoo baqattee jirti. Gootichi abdiin saba cunqurfamaa tarkaanfii gubduu fudhatuun irree gootummaa isaa diina irratti ol kaasuun diifi gaaddisni uummata Oromoo waboon zoonii kibbaa godina Gujii Lixaa aanaa Bulee Oraa ganda Burqaa Arbichoo keessatti kaleessa guraandhala 15 galgala toora 12:45tti tarkaanfii waraana murna maafiyaa PP irratti fudhateen 4 battalatti yommuu irraa ajjeesu 5 ammoo madoo cimtuun adabuu beeksisee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM dachaatu 2 hidhannoo mudhii 2 fi uffannaa waraanaa irraa boojuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Arsadee aanaa Zuwaayee dugdaa keessatti diina du'aa fi madoon adabuu beeksise. Irree fi gaachanni akkasumas wabiin saboota cunqurfamoo waboon zoonii Arsadee godina Arsii Bahaa aanaa Zuwaayee dugdaa ganda Arbaa Bittee keessatti har'a guraandhala 16 kaambii diinni keessa qubattee achirraa bobba'uun qabeenya uummataa saamtu akkasumas mana uummata nagaa gubaa turte ganamaan itti duuluun hedduu ishee du'aa fi madoon adabuun kaan immoo jiraatti harkaan qabee meeshaalee garaagaraa irraa hiikkachuun galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Tarkaanfii ilaalessaa waboon mooricha irratti fudhate kanaan loltoota biltsiginnaa irraa 15 ol ajjeesuun 10 ol immoo madoo salphaa fi cimaan adabuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM dachaatu 23, gumbii 15, qophiilee waraanaa fi yaadannoo garaagaraa irraa hiikuun milishoota murna gabroonfataa Abiyyi Ahimad 7 fi kaabinee aanichaa tokko harkaan qabuun milkiin goolabeera. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaatti fi loltoonni mootummaa carraa argatanitti fayyadamuun mooraa mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufan jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Dhibba kana Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufaa kan jiran yoo ta'u, har'as bakkoota garaagaraa irraa waamicha waraanni bilisummaa Oromoof taasisee fudhatuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufan jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Miseensota waraana mootummaa gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufan keessaa inni kun tokko yoo ta'u, akkuma viidiyoo irratti argitan kana haala baay'ee dinqisiifannaa argateen gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufee jira. Akkuma viidiyoo irratti argitan kana inni tokkochi kilaashii 2 qabatee kan dhufe yoo ta'u, waraanni bilisummaa Oromollee simannaa ho'aa taasisuu fi odeeffannoo nu ga'e ibsee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin si wajji kan ture Ambariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna nagatti nu tura.